السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن فيا كيسني جول رومو بغا جراتن كابا كبت بعد حتى كم بي كيسن جرتن كم بي أورما كيس جرتن هندم كيسن بغا جراتن سنين جدا أكسما برنون نقويا هرّا كان قابد دي اسني دياد دي برنون نكيا كان قويا هرّا أكاتا وروتا سعودي عربية كيس جرتنيف إقامة أكاتا اتي إقامة سن هاروم تفين هارومني لالو بربادن ركو قبدي في ركو قبو dhabuu isii ittiin ilaaltan akkasuma warroonni iqaamaa sobduu qabattanii deemtanis iqaamaa sobduun tun koompitara keessaa ni baate hin baatu kan jedhamu ilaaluu barbaaddan waraqattii qabattanii deemtan san warroonni keessaafuu sobduu qabattanii deemtan akka dhugaa taatuuf dhugaa ta'uu dhabuu lakkoofsi koompitara keessaa ni bahan hin bahu jechuu osoo shakkii hin taane qabatamaan argitaniitiin ofii keessanii deemuu yoo barbaaddan kana isin barsiisuu fi na hordofaa isiniin jedha. Osoo achi hin geenneen duratti YouTube chaanaalii koo subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. YouTube chaanaaliin koo Qeerroo Biyyaa jedha. Qeerroo Biyyaa kan jedhu isa kana qeerroo kana Qeerroo Biyyaa kan jedhu kana Qeerroo Biyyaa kan gadaanu kana osoo hin taane isa kana osoo hin taane isa kana jechuudha. Qeerroo Biyyaa kan jedhu kiyya isa kana irratti gadi cuqaastanii kan jalqabaa sana irratti Qeerroo Biyyaa jedhee kan bahu kana irratti erga sana booda kana Qeerroo Biyyaa kan jedhu isa kana subscribe gootanii akka maatii isaa taatanii wanti akkuma gadi dhiifameen viidiyoon haaroon waggaa gadi dhiifame waan babbareedaa ta'us baatus waan isinitti tole laayik gootan kan isinitti hin tolle bira kuttan jechuudha. Waan irraa barattanii namoonni hin beekne jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Amma gara barnoota keessaniitti dabraa. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aa isin barsiisu kun maal jedha? Kan iqaamaa akkaataa iqaamaa ittiin ilaaluu dandeenyu jechuudha. Iqaamaa tana ittiin ilaalleeti maal goona? Hammam qabdi guyyaa hammam qabdi hin qabdu haaromte hin haaromne addaan ilaalannaa jechuudha. Kanaaf maarree na hordofaa isiniin jedha. Google Chrome keessa seentanii Google Chrome keessa hoggaa seentan barreeffama check your iqaamaa jettanii barreessitanii check your barreeffamni bahee jira. Iqaamaa isa kana bahee jira. Yoo iqaamaa kan jedhu bahee jira. Isa kana gadi cuqaastanii kan jalqabaa kana hongaa isa jalqabaa kana cuqaastan maaltu isinii bahee guyyaa jedha. Guyyaa irraa dhumatiinsa isaatiif dhumatuu dhabuu ilaaluudha. Isa kana jechuudha kan jalqabaa kana. Isa kana irra gadi cuqaasnaa. Hoggaa gadi cuqaasne akkanatti iddoo addaa nuu kenna. Iddoo ifa addaa kan nuu kenne kana iqaamaa nambar kan jedhu kana lakkoofsa iqaamaa itti buunnaa jechuudha. Iddoo kanatti lakkoofsa iqaamaati. Asitti lakkoofsuma kana asitti goorra. Na hordofaa. Garaagataanitti 36 65
eessa cuqaasnaa eegas booda view ka jedhu kana isa kana irra cuqaasnaa. View ka jedhu sana irratti yoggaa cuqaastan waan isinii bahu hordofaa ni argina. Lakkoofsi sirrii miti jechuudha. Lakkoofsi itti naqame sirrii akka hin taane argisiisaa jechuudha. Lakkoofsi as keessatti anatu dogongoree jechuudha. Lakkoofsa as keessatti ani dogongoruu danda'a jechuudha. Lakkoofsi an dogongore isa kana kan jalaa kana jechuudha. Yoo dogongortan akkanuma isin deebisa. Amma lakkoofsa an dogongore kami isa kana kan duraati. Amma sirrii dhufe kunooti. Kanaaf kunoo amma bahee jira. Sirrii dhufe. Kanaaf kana akkatti ilaallattanii arguu dandeessanii warroonni iqaamaa sobduu qabattanii deemtanii fi warroonni akkasuma iqaamaa dhugaa qabattanii deemtanillee isinii haara'ume fi hin haara'umne kafiilatti kennattanii kafiilli keessan isinii jaddate isinii haara'umse jedhes ufii keessanii ilaaltanii haara'ummaa isii arguu dandeessan jechuudha. Galatoomaa ulfaadha.